kana akkam jirtu nagaa keessanii an nagaa kooti. Egaa gidduu kana walii wajjin waa'ee appilikeeshinoota Google walii wajjin barachaa jirra. Egaa Google appilikeeshinoota baay'ee qaba. Isaan keessaa viidiyoolee darbe keessatti muraasa wajjin ilaallee turre. Fakkeenyaaf waa'ee Google Translator ilaallee jirra, waa'ee Google Photo ilaallee jirra, akkasumas immoo waa'ee Google Drive ilaallee jirra. Egaa isaanirra waan baay'ee akka barattan isiniin abdadha. Egaa faayidaa baay'ee qabu. Waa'ee faayilii keenya yaaddofnu, waa'ee dookumentii keenya yaaddofnu, wanti kamiyyuu waa'ee suuraa nu jalaa badaa hin yaaddofnu, bilbilli keenya akka isaa cabus badus hin yaaddofnu jechuudha. Appilikeeshina faayidaa isaanii yoo beekne jechuudha. Egaa kanarra qabadhee isiniif dhiyaadhu immoo appilikeeshinoota Google keessaa isa kan biraati. Inni kunis Google Docs jedhama. Google Docsiin appilikeeshinii barreeffama garaagaraatti barreessuu dandeenyudha. Egaa namoonni kompiitara fayyadamtan yookiin immoo Microsoft Word fayyadamtan ni beektu appilikeeshinicha. Appilikeeshinii Microsoft Word jedhamu yookiin Office jedhamu inni sun kan oomishame dhaabbata Microsoftiin jechuudha. Egaa Googlenis immoo appilikeeshinii kanaan wal fakkaatu Google Docs kan jedhu hojjetee nuuf dhiyeessee jira jechuudha. Egaa appilikeeshiniin kuni maal nu fayyada? Barreeffama garaagaraa barreessinee akka nu jalaan banneef ol kaawwachuudhaaf jechuudha. Isa kana fayyadamuudhaaf Gmail keenya fayyadamnee erga Gmail keenya bilbila keenyatti login goonee booda barreeffama kamiyyuu karaa appilikeeshinaa barreessuudhaan waa'ee seef gochuu hin yaaddofnu jechuudha yeroo kamiyyuu. Automaatikaalii nuun barreessinaa seef godha jechuudha. Yeroo deebinee faayilii sana yeroo barbaanne nu arganna jechuudha. Fakkeenyaaf bilbilli keenya kun yoo cabe yoo bade haaluma salphaan faayilii sana deemnee arganna. Yookiin immoo bilbila tokko irratti barreessinee diivaayizii keenya kan biraa irratti argachuudhaaf haaluma salphaadhaan argachuu ni dandeenya jechuudha. Egaa appilikeeshinaan har'a wal isin barsiisa. Egaa viidiyoo keenya hamma dhumaatti wajjin taasisanii jechuun barbaada. Namoonni chaanaalii keenya faaraa taatan chaanaalii keenya subscribe, like, share godhaa isiniin jechuun barbaada. Yaada koomentii yoo qabaattan immoo karaa saanduqa yaada nuuf kaa'aa garuma viidiyoo irraa dabarra. Hordoftoota viidiyoo keenya egaa akkuma jalqaba jedhee viidiyoo kana keessatti waa'ee Google Docs itti agarsiisa. Egaa jalqabartaan tokko jedheera waa'ee Google Docs faayidaa isaa. Egaa barreeffama garaagaraa yeroo barbaannetti haala barbaanneen barreessuudhaaf baay'ina barbaanneen barreessuudhaaf akka duraanii kobbee yookiin immoo diyaarii harkatti baannee deemuu nu barbaachisu. Egaa moobaayiluma keenya irra taa'anii waan barbaanne barreessuu dandeenya jechuudha. Egaa isa kana taasisuudhaaf jalqaba maal goonaa akkuma armaan dura taasisan Play Store bira deemnaa jechuudha. Egaa Play Store kana keessatti maal jennee barreessina bakka nama pointeristi agarsiisu kana jechuudha. Docs jennee jechuudha. DOCS Docs. Docs jennee sarchi goonaa. Erga Docs jennee sarchi goonee booda appilikeeshinichi isa kana jechuudha. Appilikeeshinichi isa kana Google Docs jedhama yookiin Google Docs jettanii sarchi gochuu dandeessu. Egaa nama asirratti moobaayila koorratti waan buufadhee jiruu fi ban yookiin open naan jedha. Isin immoo warroonni appilikeeshinii installing godhanne haaluma salphaan appilikeeshinii kana asirraa install godhachuu dandeessu. Ani amma nan bane jechuudha waan an qabuuf already appilikeeshinii kana nan bana ergan bane faayidaa isaa isinitti agarsiisa jechuudha. Egaa fakkeenyaaf appilikeeshinii amma akka kanatti naaf bana jechuudha. Egaa Gmail account barbaachisa isiniin jedhee jira. Gmail account kun asirratti jira. Login ta'ee jira jechuudha. Egaa appilikeeshiniiwwan Google kamiyyuu fayyadamuudhaaf Gmail account isin barbaachisa jechuudha. Gmail account qabaannaan it is too easy. Baay'ee salphaadha jechuudha appilikeeshinii fayyadamuudhaaf. Firiidhas immoo wanta adda isa godhu Google appilikeeshinoota isaa jechuudha. Egaa fakkeenyaaf yaada wayii barreessuun barbaade yoon ta'e fakkeenyaaf yookiin barreeffama wayiin bakka biraatti argadhe yoon ta'e kooppii godhachuu barbaade yookiin immoo yaada sammuu koo keessa jiru halkanis haa ta'u yeroo ta'e iyyuu haa ta'u barreessuu nan barbaade appilikeeshinii kanan banadha jechuudha. Banee maalan godhaa eegan appilikeeshinii ban asirratti mallattoo ida'uun jirtu akkuma argitan kana mallattoo ida'uu kanan tuqaa jechuudha. Mallattoo ida'uu kan ergan tuqee iddoo irratti barreessuun abbaasa jechuudha. Asitti barreeffama koo nan barreessa jechuudha akka kanatti barreeffama koo nan barreessa. Hamman danda'een barreessa daangaan qabu. Barreessa immoo baay'ee seef gochuudhaaf yaadda'u barreessatu man keessaa ba'a. Automaatikaalii Googlein seef naaf godha jechuudha appilikeeshinii kana. Akka na jalaan bannetti seef naaf godha jechuudha. Egaa barreeffama koo nan barreessaa yoo barbaachisaa ta'e asii kana nan tuqaa
kanan tuqa save gochuudhaaf ergasii asii mata duree na gaafata jechuudha. Mata duree bakka kanatti nan tuqaa mata dureen kennuufi barbaade nan kennaaf jechuudha. Mata dureen kennuufi barbaade nan kennaafi akka kanatti mata duree nan kennaaf jechuudha. Sana booda okay hin jedhaan. Egaa application keessa hin ba'a. Automaatikali asitti argitanii jiraattan seenaan jedhee save godhee save ta'eera jechuudha asitti. Save ta'eera. Egaa yoo nan save gochuu iyyuu baadhe barreessee keessa yoo nan beeku Google automaatikali save naa godha online waan ta'eef. Egaa application kana deemee device electronic computer korratti barbaade fakkeenya mobile korratti barreessaa jira. Computer korratti arguu yoo barbaade nan arga deemee tablet korratti arguu barbaade nan arga. Bakka fee yoo deemee Gmail ko login itti godhee haaluma salphaan barreeffama argadha jechuudha yeroo kamiyyuu. Wanti narraa eegamu maayidha Gmail account koo fi password isaa beekuudha. Yoo bilbilli koo kun bades yoo cabes yaadda'uu nan barbaachisuudha waa'ee barreeffama kooti. Bara kamiyyuu nan argadha jechuudha. Egaa akka kanatti barreeffama nu keessa jiru barreessuu dandeenya jechuudha. Egaa yeroo biraa argachuudhaaf maal goona application kana yookiin immoo barreeffama keenya barreessine kana jechuudha. Mobaayiluma keenya irratti Google Docs sana barbaanna jechuudha. Google Docs app sana barbaanna. Egaa Google Docs sana ergan search godhee booda mobaayila koo irratti jechuudha. Aluma salphaadhaan barreeffamicha bira yoo deeme yookiin Gmail application yoo deeme akkanatti argadha jechuudha. Egaa akka duraanii yaada keessan barreeffachuudhaaf wanta sammuu keessan keessa jiru barreessanii namaaf dabarsuu yookiin dhaloota kaa'uudhaaf yeroo isinitti dhufetti barreessuudhaaf lafa jirtanitti barreessuudhaaf mobaayila keessan qofa fayyadamtanii waan barbaadan barreessuu dandeessu jechuudha. Kana jechuun iskiriptoo yookiin kobbee baachisuun hin barbaachisu waraqaa isin hin barbaachisu wanta sammuu keessa yaadannoo qabachuu barbaadda fakkeenyaaf yaadannoo garaagaraa namoonni yeroo irratti barreeffachuu barbaadda mobaayiluma keessan bantanii daftanii barreessitu onlaayinii seevisii ta'a. Yaaddoo hin jiru jechuudha yeroo san mobaayilli kun yoo isin jalaayyuu hatame yoo isin jalaayyuu bade haaluma salphaadhaan barreeffama keessan deebitanii argattu jechuudha. Egaa kun waan baay'ee dinqiidha akka yaada kootti ani baay'ee na ajaa'ibsiifadha appilikeeshinii kana jechuudha. Appilikeeshinii Google kanniini keessattuu inni kunis isa dinqiidha. Egaa akka itti fayyadamtan isin jajjabeessuun barbaada. Egaa itti fufee immoo appilikeeshiniiwwan Google kan biraallee isinitti agarsiisa mobaayila keessa irra waan jiruuf itti fayyadamuu qabdu. Egaa viidiyoon keenya irraa kana fakkaataa asirratti yaada gaaffii yoo qabaattan karaa koomentii nuuf kaa'uu dandeessu isin hin galle yoo jiraate namoonni chaanaalii keenyaaf haaraa taatan chaanaalii keenya subscribe like share godhaa yeroo gaarii qabaadhaa nagaatti.